Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii Firdawsii bakka jirtan fayyaa keessanii bakka nagaan gara chaanaalii kiyyaatti dhuftanii warroonni haaraa taatanis bakka nagaan gara chaanaalii kiyyaatti dhuftanii chaanaalii Firdawsii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkuma beekamu viidiyoo garaagaraa isiniif hojjetaa ture. Har'as viidiyoo fuula keenya goga fuula keenya haala kamiin eegnaa haala kamiin kunuunsinaa haala kamiin akka inni akka jirutti turu goona akkasuma immoo warroonni fuula keessanirraa finniisa akkasuma wantoonni gurraachi isinirra jiru gogaan fuula keessanii goggoguuf hedduu isin fayyada. An kana dura fayyadamee hedduu na gargaaree jira. Fuula kiyyarra finniisa jira, wantoota gurraacha jira ture. Hedduu na fayyadee narraa balleessee jira. Viidiyoo itti aanu irratti yeroo dibadhu isin argisiisa. Wanta kana maaksii kana fayyada gochuudhaaf wantoonni nu barbaachisan inni jalqaba olive vera jeel akkasuma immoo coconut oil ruuza daakuu yookaan arcee ruuza mana keessatti daakuu hin dandeettanii maashinaan akkasuma immoo timaatimii habbaa tokko nu barbaachisa akkasuma irdii nu barbaachisa akkamitti akka mix godhee fayyadamu yookaan dibadhu isin argisiisa. Yoo xiqqaate torbaan keessatti yeroo lama yookaan yeroo sadii yoo fayyadamtan fuula keessan irratti jijjiirama akka argisiisu xiqqoollee hin shakku. Kanaaf hanga dhumaatti na hordofaa akkasuma immoo fayyadamtanii jijjiirama qabu komentii jalatti na kaayaa. Hanga dhumaatti na hordofaa san dura garuu warroonni chaanaalii kana haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo yaada fi gaaffii qabdanis akka hin daganne hanga dhumaatti na hordofaa.
kabajamtootaa fi hordoftoota chaanal kiyyaa akkuma argitan haala kanaan dibadhee haala kanaan gogee jira. Amma hin dhiqadha. Yeroo dhiqatan waan isinirraa hin baaneef irdiin qasiliin kun jechuudha isinirraa hin bahu. Ofirraa erga rigdanii booda hin dhiqatanii yoo jiraate face wash wantoota fuula keessanii mana keessatti dhiqatanii ofirraa dhiitanii irra deebistanii bishaaniin dhiitanii ergasii immoo face washiidhaan kan saamunaa fayyadamtanii ofirraa dhiitanii hedduu fuulli keessan gogaan fuulli keessanii hedduu laafaa ka dhugaa hedduu namatti tola akkasuma immoo yeroo itti deddeebistanii fayyadamtan kana caalaa isiniif bareeda deema maaliif coconut oiliin achi keessa jiru sun fuulli keenya akka laafu gogaan fuula keenya akka laafuuf nu fayyada hedduu bareedaadha fayyadama akkasuma immoo fayyadamaati comment jalatti jijjiirama inni fuula keessan irratti argisiise naaf hima waan hanga dhumaatti na hordoftaniif hedduu galatoomaa isin jaaladha waan jajjabeessitaniif hedduu galatoomaa hanga viidiyoo taanii walitti deebinutti nagaan naasura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.